yookiin miseensota dhaaba tokko keessatti qofa wareegamaniif kan yaadatamu godhanii namoonni ilaalaa jiraachuu malu. Adda bilisummaa Oromoodhaa wareegama kana bifa fedheenuu bifa dhaabaatiinis haa wareegamanii bifa dhuunfaatiinis haa wareegamanii akka hawaasaatitti illee wareegamaa kennanii wareegamni kun wareegama qaaliidhaa fi mirga uummata keenyaatii fi abbaa biyyummaa biyya teenyaatii fi kenname waan ta'eef hundi isaanii as keessatti gootota keenya isaan hunda yaadannaa isaan hunda faarfannaa egaa akkuma hundi keenya beennu faarfannoon kunii faarfannoo isaaniif bahellee jira ka hundi keenya beennu jechuudha ka yeroo hunda ittiin isaan yaadannu faarfannoo san keessatti hundi keenya akkuma hubannu dhaamsa qaba ba'aa qabsaa'otaa fi uummata keessattuu dhala Oromoodhaa har'a lubbuudhaan jirruuf dabarsan qabu nurra ejjadhaatii biyya keenya bilisoomsaa walaboomsaa ummata keenya bilisoomsaa jedhanii dhaammatanii jechuudha. Dhaamsi isaanii kun har'allee qaanqee ta'ee ummata keenya keessatti bifa addaan hin cinneen deemaa jira. Qaanqee kana ka argaa jirru egaa sochii diddaa gabrummaadhaa har'allee biyya keenyarra jiru ummata keenyarra jiru didduudhaa fi dargaggoonni dubartoonni abbootiin hayyoonni daldaaltonni qotee bulaan qaamni hawaasaa kamiyyuu jechuudha biyya keessa biyya alaatittis diddaa inni agarsiisaa jiruu fi wareegama inni ammallee qusannaa tokko malee kafalaa jiruun itti fufuu isaa agarraa jechuudha. Kuni aga gaafiin uummata keenyaa kun humnaan ukkaamame kun deebii xumuraa argatutti wareegama qaalii kana wareegama kabajamaa kana kennaa itti fufnaa jechuudha. Kuni waan addaan citaatii miti. Haga gabroonfataan gaafii uummata keenyaatiif jilbeeffatutti haga nuti abbaa biyyummaa keenyaa fi bilisummaa uummata keenyaa dhugoonfannutti wareegama kana kennuun keenya itti fufaa jechuudha. Kanaaf wareegama kanaan ka gaddinu osoo hin taane ka ittiin boonnu duwwaa osoo hin taane ifa qabsoodhaa qaanqee qabsoodhaa ta'ee yeroo hunda kan qabataa deemu ta'uu isaa hubannee jabinaan kabajachaa qabsoo nurraa eegamu immoo qooda keenya kennaa guyyaatti deemu waan ta'eef kana hundumtuu yeroo kamuu oolu jechuudha. Hidhannoo fi jabeeffatee bakka jiru hamileedhaan yaadaan waan danda'u hundaan jechuudha qabsoo wajjin hariiroo fi tolfachuun ifannaa malee jechuudha dadhabbii malee odoo addaan hin citin qabsoon kun haga galma ga'uu jabaatanii deemuu barbaachisaa jechuudha. Tokko guyyaa kanarratti wantoota yaadachiisuu qabnu isa kana jedhee amana. Kabraa wareegamni kuni akkuma yeroo garaagaraa kaafnetti mooraa diinaa keessatti maal uumaa jiraa mallattoo maal argaa deemaa jirraa ka jedhu yeroo hunda kakaasaa jirru maaliifi wareegama kafaluu duwwaa osoo hin taane wareegamni kun bu'aa inni fidaa jiru fuula keenya duraa wanti mul'ata maaliidhaa ka jedhu sirriitti gilgaalaa deemuun bareedaadhaan fakkaata. Egaa akka namaa taanee jechuudha nama waan taaneefi wareegama guddaa odoon kafalin yeroon odoon dheeratin waan barbaadnu argachuu hawwinaa ilma namaati. Garuu immoo akkuma yeroo biraa jennutti qabsoon walirratti kuufamaa jabaachaa tokko tokko utubaa deemaa jiraachuu isaa ka agarru hagam hawaasni diddaa diinaa kanaa fi kaka'umsa uummatee hubannoo uummatee bilchinni mul'ataa jira jibbaansi diinarra jiru jabaachaa jira. Faallaa kanaa immoo diinni waan uummata keessatti dhalatu kana gowwoomsuudhaan sobuudhaan faayidaa garaagaraatiin jecha garaagaraatiin hawachuudha darbee humnaan illee ukkaamsaan inni godhu ajjeechaan inni godhu saamichi inni godhu uummata keenya duubatti deebisaa kan jirre ta'uu isaa yeroo argutti gara jabeenni diinaa gara deemee gara abdii kutachuutitti keeyaa jiraachuu isaa agarraa jechuudha. Abdii kutachaa jiraachuu isaa ka agarru hordoftoota miidiyaa garaagaraa irratti yeroo ammaa propoogaandaaf jecha biyyoota gurguddoo garaagaraa irratti uummata qabsoo godhu uummata qabsootti jiru hunda akka hin deeggarree fi akka shororkeessaadha jedhanii
afaan isaaniitti dibsanii mootummaan kun mootummaa umrii argatu akka ta'u sababa kanaanillee hamilee uummataa akka tuqamu tooftaa garaagaraa baafatee abdii kutannaadhaan diina deemaa jiru ta'uusaa kun jabina odoo hin taane laafina dadhabaa dhufaa jiraachuu diinaa agarsiisaa jechuudha. Kabraa gootonni Oromoodhaa dargaggoonni yeroo garaagaraa mormii waluma hin cinnee fi yeroo tokko tokkos wareegama olaanaa gaafatu diina dura dhaabbatanii taasisaa jiraachuun isaanii jabina uummata keenya keessatti dhufaa jiru ta'uusaa agarraa jechuudha. Qabsoon kuni adada ooluun dabalaa deemaa jira, jabaachaa deemaa jira, cimaa deemaa jira. Kanaaf nuti warri hawaasa keessaa xiqqoo biyya ambaa jirru, biyya fagoo jirru kuni madaalliin keenya waan kana laallu irratti garaagarummaa qabaachuu mala. Garuu immoo wanti sirriitti gadi qabanii laaluu qaban sochiin biyya keessatti qaamota hawaasaatiin taasifamaa jiru kun guddina qabsoo akka agarsiisaa jiru ta'uusaa hubannee nuti immoo warri qabsoo kanarraa qooda fudhachaa jirru jabinaan jechuudha. Qabsoo kana ammallee itti fufuun furmaata irraa maayiiti jennee yeroo keessa jechuudha milkaa'uudhaaf malee guyyaa gabaabduu keessatti, ji'a gabaabduu keessatti, waggaa gabaabduu keessatti waa arguu dadhabne hamilee inni qabu hin qabu jechuudha. Yeroo hundaa waan kanarraa duubatti deebine yoo ta'e waadaa reef seenne san dhaamsa jaallanii reef kaasaa ture san hundatu lafatti badaa jechuudha. Kanaaf murannoodhaan jabaatanii tokkummaan kun immoo akkuma duraan kaasaa ture tokkummaa yaadaati irratti ka jabaachaa deemuuf itti deemu akka ta'u irratti hojjechaa deemuu qabnaa ka jedhu dhaamuu barbaadaa jechuudha. Mooraa diinaatiinis akkuma waliin agarru rakkoon diina mudatee jiru kanaa jechuudha. Kanaarraa ka'anii kaan araaraan, kaan haga isaanii danda'amu ukkaamsaadhaan, kaan uummata bira kan geenne humna danda'an hundaan jechuudha dhimma bahuudhaan yeroo ittisuudhaaf diinni tattaaffii olaanaa godhaa jiru. Kana sirriitti uummanni keenya hubatee raafamuun diinaa kuni asii achi burjaaja'uun diinaa kuni uummataan hojii wal dhabbiin isaan qaban gara daangaa irraa maayiitti deemaa jiraachuu isaa mallattoo ta'uu sirriitti hubatamuu qabaa jechuudha. Karaa biraatiin filannoo biyya keessatti wayyaaneen deemsisaa jiru kana yoo laalle dhaabonni siyaasaa karaa nagaatiin hojjetaa jiranis yeroo itti diina kana uggaa jiranidha jechuudha. Diina ugguun isaanii miti ka agarsiisu jechuudha. Ka agarsiisu hagam uummanni diina kana tuffatee jibburra caalee gara ugguutitti deemaa akka jiru kan nama agarsiisaa jechuudha. Kanaaf onnatanii afaan guuttatanii ijjannaa diinni kun uummataaf qabu, biyya saniif qabu saaxiluu keessatti namni biyya keessatti waan kana bal'inaan ibsu dhuunfaa isaatirraa murannoo inni qabullee ka dinqisiifamtu ta'ullee uummanni hagam akka mootummaa kana dura dhaabbachuudhaaf murteeffataa jiru, jabaachaa deemaa jiru mallattoodha jechuudha. Wantoonni kunniin mallattoo ta'utti laaluu feessaa jechuudha. Mallattoon kun immoo jarmayaan jabaatee jarmaa afaan diinni kun beekuun isa dura dhaabbachuu danda'u sirriitti jabeeffatanii humnatti of jijjiiraa deemanii diina kana gaafii uummataa akka xumuraatiif jilbeeffachiisuudhaaf hojii bal'aa fi gurguddatu hojjetamaa deemuu qaba. Addi bilisummaa Oromoollee galfata jaallan wareegamanii kana galmaan gahuudhaaf karama kanaan of hoogganaa jira jechuudha. Karaa kanaan deemaa jira. Kana irratti yeroo hundaa jabaachuu qabnaa ka jedhu hiree kanaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Kabraa uummanni keenya biyya keessa duwwaa otoo hin taane baqateellee biyya ambaatitti rakkoo isarra ga'aa jiru argaa jirra jechuudha. Yamanitti rakkoo uummata keenyarra ga'aa jiru. Rakkoon naannoo sanitti uumamee jiru immoo bifa lamaan laallama. Tokkoffaa biyyoonni humna qabanii fi guddatan hawaasaa fi siyaasa naannoo san jiru, poolitikaa naannoo san jiru, bulchiisa naannoo san jiru dhuunfachuudhaan fedha isaanii, fedha biyya isaanii guuttachuudhaaf harka biraatiin jechuudha. Harka fageenyaan qaamota biraa keessan lola godhaa jiranii jennee amanna. Lolli kun immoo haa fedha qaamota biraatiin gaggeeffamu malee
miidhamuun uummata himan uummata keenya naannoo sanitti gabrummaa baqatee deemillee uleen sun dhayaa jirti. Hundi keenya akka agarru hojjetanii jiraachuun rakkoo yeroo itti ta'etti isarratti immoo waraanni banamee rakkoon deemaa jiru hundi keenya agarra. Egaa rakkoo kan hunda jala baqanneellee eega bahuu dadhabnee biyya keenyatti illee gabrummaan eega hammaatu taate falli jiru baqachuu osoo hin taane diina kana fuuldura dhaabbatanii biyya ofii uummata ofii bilisoomsachuutu wabii guddaadha jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti fageenyaan kan laallu falallee jennee ka'amannu isa kana. Kanaaf uummanni naannoo kanatti baqatee jiru qabsoorraa uummata qooda fudhachaa jiru uummata jabaadha. Rakkoo kana keessa illee jiraatee jarmaa ofiitii fi qabsoo saba isaa kan hin irraanfatini kulii isarra ga'uun hedduu nama gaddisiisaa hedduu gaddine akka dhaabaatittis akka nama dhuunfaatittis wanti gochuu dandeenyoo jiraatee uummanni naannoo san qubatee jiru kenna jechuudha. Sirna bakka san jirutti gargaaramee akkaataa ittiin sodoodhaan miidhaan irra hin geenye akka ofirraa godhu gorsi kennamaafii deemaa jira. Yeroo garagaraa qunnamtiin gahaan waliin goggodhamaa jira. Garuu immoo wanti kun fala waaraa waan hin taaneefi uummanni keenya naannoo san jiru jechuudha. Qabsoo ofiitti jiru jabeeffataa rakkoo ofii kan yeroof keessa jiru kanallee akka balaan kana caaluu irra hin geenye gorsi dhaabarraa kennamaafii deemaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon bifa kanaanillee mul'attu deemtee biyya dhabuu keenya bilisoomuu dhabuu keenyarraa kan maddu waan ta'eef jabaannee qabsootti cichuu qabnaan dhaamsa kiyyaa kabraa immoo uummata keenya naannoo san jiru namni dhuunfaanillee humna qabu namni hiree uummanni kun karaa ittiin gargaaramullee quba qabu yoo jiraate dhuunfaanis ta'ee gamtaadhaan uummata keenya kana bira akka dhaabbatu akka dhaabaatittillee akka dhuunfaatittillee waamicha gochuu barbaada. Afrikaa kibbaallee wal fakkaatuun jechuudha. Naannoo sanitti haalli addaa naannoo san jiru jiraate qaama hawaasaa murtaa'etu mormiidhaan rakkoo kan uumaa jira akkuma hundi keenya quba qabnu. Sunillee yoo ta'e qabeenyi isaa horatan harkaa qisaasamaa jira. Guyyaa guyyaatti sochiin isaan godhan hedduu daangaadhaa fi nageenyi itti hin dhagaamne taasisee jira. Kun hundumtuu jechuudha bu'aan isaa akkuma reef kaafnee rakkoo biyya keenya keessarraa uummata kana baaste gabrummaa biyya keenya keessatti uummata keenya irratti kuftee jirtutu dargaggoota silaa biyya san jijjiiruu danda'an uummata ofii jijjiiruu danda'antu baqatee rakkoo akkasii keessa jira. Ijoollee yuunivarsiitii barattee hawaasa jijjiiruu dandeettutu rakkina Oromoo ta'uu qofaa fi isaanirra ga'uu baqatanii biyya sanitti deemaa jiru. Kanaaf yaadaanillee isaan bira dhaabbachuu barbaachisaa. Gara akkaataa rakkoo sun ittiin furamullee akeekuu barbaachisaa. Irra caalaa hoogganni keenya waan kanarrattillee caasaa ofiitti dhimma ba'ee jechuudha. Of eeggannoo hawaasni keenya godhuu qabu yeroo garagaraa dhaabsa dabarsaa jira. Ammallee kan dabarsuu barbaannu kanumaa jechuudha. Sirnaa fi heera biyya san jirutti gargaaramanii akkaataa itti nagaa ofiitii fi qabeenya ofiillee tiffachuu ittiin danda'an irratti hojjechuun rakkoo yerootiif furmaata ta'a. Rakkoo kana waaraadhaan furuudhaaf immoo akkuma reef kaasaa ture qabsoorraa odoo hin boqatin odoo hin nuffin qooda fudhachuutu falaa jechuudha. Maaliif biyya hin dhabne qabeenya hin dhabne uummata hin dhabne gabrummatu irraa uummata kana biyyaa baasee rakkoo kana keessa naqe waan ta'eef gaafa kun furatee rakkoon isaanii bu'uuraan furattii kabajnillee argamaa jechuudha. Kabajni ilma namaallee gaafa abbaa biyyaa ta'an gaafa aangoo harka galfatan gaafsan bakka hundattuu kabajamuun jiraata. Kanaaf jabaannee hojjannu waliigala dhaamsi kiyya guyyaa goototaa kanatti dhaamsa goototaa bifa kanaan qabsoo keenya finiinsaa jabeessaa akka qooda irraa fudhannu isinii dhaama. Irra deebi'ee bagool agarree bagool dhageesse isiniin jedha. Jabaadhaa jajjabaadhaa jechuu barbaada. Xumuraa galatooma. Hayya duree adda bilisummaa Oromoo hedduu galatooma. Konnekshinii telefoonaati ka jalaa wacaa jiru dhiiroo nuuf olchitanii
hurra manaan deemutti deebisa maayikii kunu. Baga nagaan jiraattee baga nagaan dhuftee ani Oromoon mana keessaa gammachuu fi harka qulqulluu ol darbaa jirani. Jaallan guyyaa nadhaa guyyaa bareedaa guyyaa gootota keenyatti yaadataatiin guyyaa waadaa keenyatti haaromsiifataa deemnu. Guyyaa deebiif gaafii kun akkuma jaalle hulluuqaaf dhiisaa murtii isaa. Kana irra marima badhaa goonee gammachuunoo itti fuufne irra bareedaa guyyaa biraa guyyaa gaafiif deebii Oromoo itti gootu guyyaa biraallee badhinnaan qopheessuu ni danda'ama na fakkaatee jaallolluuqa mee qabal jaallolluuqa qabadhu. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu baga nagaa nu jidduutti argamtanii carramatan argadhe anillee asumaan waa jechuu barbaada. Kanaafi akkanatti fakkaate xiqqoo yerootu nu jalaa gabaabbata jennee sodaannee turre. Haa ta'u garuu gaafii illee oduu gaggabaabsanii wama qabsoo kana tinnisu waan ta'eef wama qabsoo kana guddisu waan ta'eef gaafii gaggabaabsaniituma oduu fudhannee gaarii natti fakkaata. Yeroon xiqqoo laalaatuma gaafii gaggabaabsitanii oduu fudhattanii gaarii natti fakkaata. Warri mana geggeessitan maaliif gaafiin tokko tokko qabsoo kana guddisuuf qabsoo kanallee bifa biraa bifa haaraatti sadarkaa haaraatti ol kaasuuf ni gargaara jedhee waan amannuuf oduu gaafiin gaggabaabsanii gaafii oduu hin guddifne oduu dura gaafii fudhatanii achi booda ammoo yaadatti darbine gaarii natti fakkaata. Yeroo illee xiqqoon qabna yeroo akka sodaannisanii miti. Akkanuma jechuu barbaadeetu ulfaadha. Gaafiin gaggaafannullee gaafilee ijoo taate gaafilee fardii taate gaafilee dhugamaanii qabsoo. Maayik gadhiise. Okay, daqiiqaa lama yaa ta'u. Maayik free. Mee takka naa kenname maayikii gubbaa jira. Wayii qabadde. Okay, galatooma irra jira. Duraan dursee Jeneraal Kamaal Galchuu baga nagaan keessatti argamtan isiniin jedha. Kuni dalloo bunaati. Jiruun maqaa heerooti. Baga jiraatte isiniin jedha. Dhugumaan sagalee tantee wayita dhagahu akka waan obboleessa kiyya yookaan naman jaaladhu dhugatti jaaladhu tokko jaan argee natti fakkaata. Jaalalaan sii qabu kana uummanni Oromoo guutuu sii qaba jedheetii yaada baga nagahan jiraatte siin jedha. Urmiin si haa dheeratu. Waan gadi baateefillee siifiinullee ijaan rabbi nu haa agarsiisu siin jedha kan dura. Eega kana jedheen boodatti ammoo gama yaada kiyyaatiin deebi'a. Yaadni kiyya gabaabatti yookaan gaafiin kiyya gabaabatti waan amma naannawa East Afrikaa keessatti tahaatiin jiru walumaa galatti ummanni Oromoo yookaan qabsoon ummata Oromoo wayyaa hinna waan itti agarsiiftu qabdii jedheetiin yaada isin gaafadha. Inni lammataa ammoo ilaalcha kaleessa Ameerikaan kennite warra karaa humnaatiin malee karaa nagahaatiin malee karaa humnaatiin warra deemu hin deeggaru jedhu kuni jaarmaa kennaaf jajjabeen akkamii qaba jettanii yaaddanii kanuma isin gaafachuu barbaade kaaniin umriin isin haa dheeratu hima agarra jennee abdii qabna. Galatooma gaafiin xiyyatanuma. Okay, galatoomi Jeneraal Kamaal Galchuu akkuma seenaan yaadatutti gaa warroota gootota dhimma uummata Oromootiif jedhaniiti wareegama barbaachisu kafaluudhaaf tarkaanfii fudhatan keessaa atis nama tokko. Egaa wareegama akkasii kafaluudhaaf of qopheessitee
gara barbaachisu sochii godhuu kan keetiif seenaan si yaadata baay'ee si galatoomfanna. Kana beekuudhaan addaa waa'ee seenaa gootota Oromoo san irraa yaada kan kee nuuf ibsuudhaaf hawaasa kan kee keessatti qaamaanis argamuu dadhabdu sagalee kan keetiin argamtee hawaasa kan keetitti dubbachuun baay'ee waan nama gammachiisu. Kanaaf si galatoomfanna. Dhiyaadhu jenna. Angaafiin tiyyaa waanuma gabaabduudha. Takka jiruun dalloo bunaa gaafatee xiqqoo dalgaani. Gootonni Oromoo kun egaa seenaa keessatti akkuma arginu bara dheeraadhaaf haala adda addaatti wareegama barbaachisu kafalaas gaaniirani. Seenaan tun egaa qabsoon tun namoota duraan wareegama kafalan irraa kaatee isinii har'a irra jirtanis dhaqqabdeerti. Warri har'a lubbuun jiran gootonni Oromoo gootummaa saniin qabsoo irratti egaa qooda osoma fudhatanii haala adda addaatiin qabsoo irraa faffaca'anii bakkee adda addaa jiranii. Warroonni kun haala siyaasaatiinis haa ta'u haala adda addaatiin gargar faca'anii yaadaan iddoo adda addaatti argamanii warra kana sammuu tokkoon karoora manaa itti baniinsanii fi haga jiran jiraachuudhaaf dhaabbachuudhaaf akka walitti deebanii waa hojjetan gochuuf sochiin gama keessaniin godhamu maali? Dhaamsi dabarsitaniifis maali? Gaafiin kiyya tokko kana maaliif isaanis gootota keessatti argamanii lubbuun jiranii ka lubbuun wareegaman silaa seenaan isaa yaadata. Inni lammaffaa ammoo ummanni tokko egaa qabsoo fi finiinsuuf kallattii hedduu waa sochoofachuu qaba. Jaarumsa hawaasummaa isaa mirkaneeffachuu qaba. Hawaasan keessatti jaarumsi dinagdee isaa mirkanaa'uu qaba. Haalli tokko ammoo dippiloomaasiidhaan warroota ollaa jiranii fi warroota achi namarraa fagaatanii jiraatanillee kana tolfachuun barbaachisaadha. Rakkoo kana hundaa keessaa ba'uudhaa fi sadarkaa duraatitti gamtoomin Oromoo barbaachisaadha. Kan akka dhaabaattis ta'ee akka hawaasaattis namni mormu waan hin jirree fi waan kana mirkaneessuudhaaf dhugoomsuudhaaf hojiin karaa keessaniitiin akka dhaaba adda bilisummaa Oromootitti hojjetamu hangam takka abdachiisaadha. Uummanni akkamitti socho'uu qaba jettanii dhaamsa keessan dabarsitu. Tanuma lamaan gaafiin kiyya. Fayyaa ta'a. Hayyee ni dhaga'ama. Yoo dhaga'ame takka barreessame. Hayyee galatoomaa. Hayyee dura adda bilisummaa Oromoo jijjiirama baga nagaan dhuftanii. Anillee waanuma leencoo nama dubbate san irratti waan birarraa gartee namni tokko qabsoo Oromoo irratti ofii murteessee uummatuma kanaaf waa godha jee qabsoo irratti hirmaachuun wareega lubbuu ofitti murteessuu isa jiru keessaa tokko. Waa'ee tokkummaa kan amma leencoon dubbate sanuma inni yaada kiyya dubbatee jira. Yeroo ammatti maqaan hayyuu duree kun gara sadii fa'aa jira kun yoom dhaabbata faca'insa kun yoom dhaabbata kaje'uu fi gara keessanimmee tokkummaa kana deebisuudhaaf tokkummaan qabsaa'ota murteessaa ganamuu afaanumaan dubbanna. Akkamitti warri karaa humnaan fonqolchina jiru kun even osoo gartee walitti deebi'ellee tokko ta'uu baatee waan alliyaansii jabaa tokko dhagaa diina irratti darbatus haa ta'u yoo danda'ame walitti makamu yoo dadhabame gartee diina irratti dhagaa darbanna kajee irratti wanni walii galame ni jira yoo jiraate immoo fuulduraaf karoora akkam qabdan kajee'uu fi waan tokko kabiraa Oromoo humneessuu waan jedhurraa tamaan baatee dhiyoo tana dubbatee ture. Namni tokko osoo ofiin humneessine duratti nama biraa wajji deemurra nama jala agartee ol fiigurra alliyaansii dhaaba biraa wajji uummaturra dura Oromoo humneessuu wayyaasaniifu kaayyoo ganamatti deebine je'ee waan tureef bakka kana deebine kajee'u kun afaanumaan dubbatamu moo waan ragaadhaan bahee fi yookiin hojiidhaan irratti dalagamaa jiru kajee'u kanumaafu galatoomaadha bakka jiraatanii. Hunduma keenya bilisummaa dhabaa fi gabrummaa dheerate tanaa tukkatti walitti nu araanalchiisee nama wal lolchiisaa gartee karan taane nu oofa.
Kanaafuu galatooma gaafiin kiyya lamaanuma kana tokkummaa humneessuu kaja'u irratti kaayyoo ganama deebin isa jedhu san bakka sanirraa xiqqoo osoo nu ibsa barbaannaa kan biraa immoo tokkummaa sanirraa yoo ibin walitti baquun hin danda'amnes warri mootummaa kana humnaan foqqolchina jedhu akkamitti mooraa takka keessa dhaabbachuu dadhabe kaja'u irraa osoo yaada nu kenniteen barbaada galatooma baga jiraattan. Okay, baay'ee galatoomi fayyaa ta'ii gaaffii gaafatteeti. Egaa gaaffii sadeen nam sadirraa fudhannu fixanneerra amma marii hawaasaa keessummaa keenya hayya duree adda bilisummaa Oromoo dhiyaatanii akka gaaffii sadeen kanaaf deebii kennanii sabooda immoo namoonni yoo gaaffii qabaatan hin dhiyeessan jechuu barbaadetananii maayikii sii gadhiiseera marii hawaasaa galatoomi fayyaa ta'ii. Shinitu rakkoo qabaataa jira. Mee hayyu duree itti fuufaa. Ciccita garuu dhagamaanii mee dhagamuu kiyya nama mirkaneessi. Mallattoo mul'isaa mana keessaa. Hin dhaga'ama jedhan. Bareeda. Gaafilee gara shaniitti dhiyaatee of shakkaa garuu immoo haguma dhaga'eerraa waa jechuu yaadaa yoo isin hubatiin jaalli kiyya irra deebitee akka qubana qabaachistu hin dhaammachuu barbaada. Gaafii jalqabaa haalli baha Afrikaadhaa qabsoo uummata keenyaatii fi hagam mijataadhaa haalli maaltu uumamaa jira. Walumaa gala siyaasa gaafa Afrikaa kan ilaallatu na fakkaata gaafiin jalqabaa yoo dogoggoruu baadde. Egaa gaafa Afrikaa keessatti hundi keenya akka agarru rakkoolee gurguddoo gufuu ta'anii fi hireelee qabsoo milkeessan bakka wal biratti deemaa jiranii jennee amanna. Haalli ulfaataan naannoo kana jiru hundi keenya akka yaadannu naannoon gaafa Afrikaa kun bahaara diimaa kanaa fi Hinda Ocean kan jedhan kanaa wajji wal qabatee sarara daldalaa fi tiraanspoortii addunyaa ta'urraa dura irraa jalqabee jechuudha bakka humnoonni gurguddoon itti humnoo fi itti wal agarsiisanii kun faayidaa diinagdee argachuudhaa fi tarsiimoo lafa akka tarsiimootitti ilaalamu. Yeroo baay'ee fedha kanarraa ka'amee biyyoota fi mootummoota naannoo kana jiran namuu gara ofii hiriirfachuudhaa fi tattaaffii godhamu keessatti rakkooleen gurguddaan akka uumamaa seenaa keessatti as ga'e hundi keenyan beenna. Egaa uummanni keenyallee qubsumaan naannoo kana keessatti uummata jiru ta'uun dhiibbaan addunyaarraa bal'inaan naannoo kanarratti dhufu hundumtuu uummata keenyallee kan tuqu ta'uu isaa yeroo garaagaraa argaa jirra. Har'allee tuttuqaan kun mul'achaa jiraachuun ifaa jechuudha. Kanatti gargaaramee humni garaagaraa jechuudha bifa garaagaraatiin ajandaa garaagaraa kaasee naannoo kanarratti sochii godha. Sochiin kun immoo tokko tokko suduudhaan mootummootaan ka deeggaramantu jira, tokko tokko immoo dhoksaadhaan ka deemutu jira. Karaa biraatiin immoo uummanni naannoo kana jiru hundumtu jechuudha mirga ofiitiif qabsoo godhuun dhugaa lafarra jiru. Waan lamaan kana wal madaalchisanii akkaataa ittiin qabsoo fi galmaan ga'uu ittiin danda'an sirriitti xiinxalanii deemuu nama gaafata. Akkanumatti ol ka'anii mirga qabnaa gabroomnee jirraa jedhanii naannoo akka fedhanitti ajandaa qabatanii qofaa fi itti milkaa'anii miti kun beekamaadha jechuudha.
salphumatti naannoo kana hubachuudhaa fi hariiroo mootummoonni naannoo kana jiran waliin qaban, uummattoonni naannoo kana waliin jiran waliin qaban, humnoonni addunyaadhaa naannoo kanarratti fedha qabanirraa hariiroon isaan irratti walii galanii fi irratti wal dura dhaabbatan maaliidhaa jedhanii kana bilchinaan qorachuu nama barbaachisaa jechuudha. Rakkoonni amma kaasaa jiru kunniin bifa garaagaraatiin deemee qabsoorratti dhiibbaa godhuun isaa ture har'allee sanumatti jiraa jechuudha. Wanti jijjiiramee jiraatee erga waraana qabbanaa jedhan eegalamee asi hidhannoodhaan yookiin humnaan mootummaa biraa of jalaansuudhaaf yookiin cabsuudhaaf tattaafatan jiraachuu baatus bakka bu'oota ofii mootummaa keessatti bakka qabsiisuudhaan yookaan bifa garaagaraatiin fedha isaaniitiif humnoota dhaabbatan naannoo kanarratti akka humna horatan taasisuudhaan sochiin godhamu yeroo gara yerootitti lolaan alatti mul'achaa ture kana dura ammas bifa saniin itti fufaa jiraa jennee laallaa jechuudha. Naannoo kanaanii keessa wal dhabbiin jiraatu malee humni suduudaan ammatti naannoo kanarratti wal dhabbii guddaa uumee kaampii garaagaraa uumee deemaa jiru ammaaf hin jiru. Mallattooleen babal'aan garuu mul'achaa jiraachuu ka addunyaan hundi quba qabanii fi hubachaa jiran na fakkaata. Egaa kuni faayidaa inni uummata keenyaaf qabu, qabsoo keenyaaf qabu sirriitti xiinxaluu barbaachisaa jechuudha. Sirriitti ilaaluu feesisaa. Dhaabni kennallee waan kana jala bu'ee yeroo garaagaraa wantoota tatta'an naannoo kanatti tatta'aa jira hunda laalaa jira. Walitti wal dhabiinsa mootummaa fi uummattoota gidduu jiruu fi fedha biyyoota guddatanii fi uummata gidduu jiru yoo wal bira qabnee ilaalle addaan fagoodha. Addaan fagoon kun immoo fedha ofii ari'uu malee diinagdee saamuudhaa fi bakka bu'oota naannoo garaagaraatti tolfatanii fiiguu malee qabeenyi isaan saamuu deeman kun ka uummataa ka rabbi uummata kanaaf kenne jechuun danda'ama. Maalii fi uummata kana irratti uume eenyuun durayyuu abbaan qabeenya kanaa uummata kana. Kanaafi mootummoonni gubbaa jiranis tokko qabeenya kana dabarsanii kennuudhaanii ittiin aangoo ofii bitachaa jiru. Ergamtummaadhaan humnoota gurguddoo akkasii kanaaf ergamtuu ta'anii fedha isaanii tiksuudhaanii ofiillee aangoo fi fedha ofii jalaan tikfachuudhaaf akka mala qabsootitti naannoo itti dhimma ba'amaa jiru. Amma naannoo kanatti ergamtummaa irratti wal dhabuun mul'achaa jiraa jechuudha. Mootummoota ollaa kana jiran irratti hagam eenyutu maalirraa argataa maal immoo itti hongaa jiraa ka jedhu kana hunda laaluu feessaa jechuudha. Kanaafi humnoonni kun wallolli isaan godhan aangoorra turuuf diinagdee saamuuf giddugaleessa ka godhate waan ta'eef fedha uummanni naannoo kana jiru barbaaduun alaa jechuudha. Kalachiitu jecha gabaabaadhaan yoo ibsamu kun immoo uummanni kun abbaa fedharraayyuu dhiibbaan fedhaa jiraatu mirga ofiitii fi abbaa biyyummaa ofiitiif hojjechuudhaaf qabsaa'urraa uummata kana ka duubatti deebisuu miti. Yeroodhaaf waan ulfaatu fakkaachuu mala. Wanti kun immoo humnaan deemamaa jira waan ta'eef humni uummataa kun immoo gaafa fedha lamaan kanaa sirriitti hubatee fedha ofiitiif dhaabbachuu jalqabe haalli jijjiiramaa jennee abdanna. Maaliif uummanni akka uummataatti fedha ofiitiif yoo dhaabbate dirqamni jiru fedha ofii kabachiisuudhaaf uummata kana wajjin dhaabbachuu, uummata kana waan inni jedhu dhageeffachuu barbaachisaa jechuudha. Jecha gabaabaadhaan humna ta'utu murteessaadha. Qaachirraa hafee gaanfa Afrikaa kanatti qabsoon godhamuu hin danda'amu. Haalli nama jechisiisu guddaa waan jiru irratti fakkaatu. Akkaataa qabsoo itti gaggeessanii fi mala qabsoo itti gaggeessantu akka dureetii miti. Kana sirriitti beekanii haala naannoo kanatti uumamaa jiru dhimma itti ba'an naannoo kanarraa illee milkaa'uun akka danda'amu. Naannoon kun kophaatti kan laallamu osoo hin taane siyaasa addunyaarra jiru keessaa qaama tokko waan ta'eef kana bifa kanaan laaluu barbaachisaa jechuudha. Gaafiin lammaffaan ka'ee ibsa itti aantuu ministeera dhimma alaa
Yesee kennite na fakkaataa ka'umsa godhate kunillee karaa nagaa barbaannaa humnaan sochii godhamu tokko iyyuu hin deeggaru jechuudha dabartee humnoota qabsoo mirga uummata isaaniitiif qabsaan hedduu walitti qabaniiti kan mootummaa Wayyaaneedhaan keessattuu shororkeessaadha jedhaman akka isaan illee hin deeggarre ibsitee jirti. Egaa waan nama raajaati ibsi kenname suni maaliifi dhugaa dubbachuudhaaf kan namni asirra jirullee beennu bakka fedhii humnoota guddatanii jirutti ofiyyuu hidhachiisanii ofiyyuu loojistika dhiyeessanii ofiyyuu nama ramadanii duulaa jiru. Kun waan addunyaarraa dhokatee miti. Yoo akkas ta'e biyya biraa keessatti humna ijaaruun hidhannoo kennuun karaa nagaatiin ala sirrii miti jechuudha. Loojikii ittaantuun ministeeraa dhiyeessite yoo ta'e karaa biraatiin kana hojjetu. Karaa biraatiin immoo yoo intirestii naannoo kanaa mootummaa Wayyaanee kanatu yeroodhaaf nu tiksaa nu ergamaa jedhamanii amanan immoo mootummaa Wayyaanee kana gammachiisuudhaafi waan akkasii haasa'ama. Kuni jecha dippiloomaasiitii jechuudha. Maaliif gararraa itti amanamuu miti. Garuu immoo mootummaa Wayyaanee illee propoogaandaa yeroo barbaada. Mootummaa guddaa kana keessa hangaan akkasii kun nuti ebaluunfaa hin deeggarru qabsoo karaa hidhannootiin deemu hin deeggarru biran dhaabbannu mootummaa kana wajjin dhaabbannaa yoo jedhan Wayyaaneedhaaf dhiibbaa isin biyya keessatti geggeessaa jirtu kana akka karaa sirriitirra jirtu namni akka hubatee sodaatee edaa uummanni mootummaan addunyaa guddaanuu isaan deeggaraa edaa karaa isaanii hordofaa jedhanii akka uummanni qabsoo ofii irraa abdii kutatu dhimma itti bahuudhaaf Wayyaaneen kana gooti tokko kana sababni. Karaa biraatiin Wayyaaneen akka amma laallutti bakka hundatti heerumaafi of tursuu deemaa jirti. Keessattuu immoo Chaayinaa wajjin hariiroon isiin biyya san keessatti uummattee jirtu hundi keenya kabeennu investimentii gurguddaa Chaayinaan biyya san keessa gaggeessiti. Hariiroo akka mootummaa duwwaa odoo hin taane keessa gadi bu'anii akka paartiititti akka gardeettiitti hariiroo paartii biyya sanii wajjin uummatanii jiru. Kun immoo fedhaa biyya guddoon tuni naannoo bahaa kanarraa qabdu wajji ka walitti bu'u waan ta'eefi haga danda'ame Wayyaanee sossobuudhaan kaampii isaan akka isiin itti galtu hin barbaanne kanarraa fageessuudhaafi mala deemu. Kana nama hundi beekaa jechuudha. Haasofni godhame sun haasawoonni irraa dhugatti ta'e osoo hin taane haasawa ejjennoo mootummaa isaaniitu ibsuyyuu miti. Mootummaan biyya USAdhaa ibsa damee alaatiin yeroo garaagaraa kennaa ture. Qabaa mirga namaa mootummaan Itoophiyaa ittiin himatamu keessa gabaasni guddaan dhaabilee mirga dhala namaatitti aanee addunyaa kanatti beekamu biyya kanaan bahu yeroo kamiyyuu mirgi dhala namaa kabajamaa hin jiru. Dimokiraasiin biyya sanitti dagaagaa hin jiru. Qaamni seeraa walabaa miti. Waraannii fi tikii meeshaa mootummaati malee ka biyya tiksuu miti. Waliigala biyyattii san keessatti hirmaannaan diinagdee fi siyaasaa sirrii ta'e hin jiru jedhaniiti yeroo garaagaraa ibsa ofii waraqaa barreessanii facaasan yeroo garaagaraa irra baasaa turanii. Tarii namni amma kana ibse kuni yookiin kanan beeku yookiin immoo odoo beeku fedhareef kaasisanii fi siyaasaaf jecha jedhan jedhe fudha. Kuni dhugaadhaa jenneellee akka jarmaatitti ka baay'ee gurra kennunuu fi amannus miti. Tokko kana dhugaa jiru. Lammaffaa deeggarsaan mormiin ka dhufu humna jala deema yeroo hunda. Ammatti tarii mootummaa Wayyaanee dhaabni hidhannoonis ta'e karaa nagaatiin chaalenjii godhu ka isaan amananii isa kanatu isaanirra nuuf filatamaadha jedhanii ilaalan arguu dhaburraayi dhimma kanaafillee haasa'uu fi deebbaman ta'a. San isaantu beeka sababa irraa ka'anii walumaa gala wanti jedhame kuni waan qabatamaa
biyya san keessatti deemu kan isaan dhugatti amananii miti. Maaliif ibsa akkasii akka ittaantuu ministeera sun kennite isinaa fi mootummaa isaaniitti beekaa jechuu barbaada. Hubannoon asirra qabatamuu qabu humnaan mirga ofii qabachiisuun mirga kun mirga uumamaati. Maaliif karaa nagaatiin mirga ofii argachuun eegan danda'amini ajjeefamaa jiraadhu, saamamaa jiraadhu, biyyarraa baqachaa ati biyya keetti diinagdee kee nama si gaboonfateef dhiisii seerri jedhu hin jiru jechuudha. Uumamaanis hin jiru, seera ilma namaa keessa illee hin jiru. Kana kabachiisuun karaa nagaatiin bakka itti dadhabametti humnaan nama gaboonfate humnaan dura dhaabbachuun mirga uumamaati jechuudha. Kanaaf mirga uumamaa kana mormanii ibsa akkasii kennuun onni irraa osoo hin taane siyaasa yerootiif jennee laallaa akka dhaabaatittis akka dhuunfaatittis kana jechuu barbaadaa jechuudha. Karaa biraa dhimma qabsoorraa harca'uu kan ilaallatu kun ajandaa yeroo baay'ee irratti haasofne maaliif namni qabsoorraa faca'a akka jedhu irratti yeroo baay'ee haasofnee jirra. Amma asirratti guddaa wanti ani ibsullee baay'ee hin jiru. Ani namni qabsoorra taa'ullee mirga qaba. Qabsootti hirmaachuullee mirga qaba. Kun kabajamaadha jechuudha. Garuu immoo qabsoo namni yoo dhiisu sababa garaagaraa himataati qabsoo dhiisa. Qabsoo dhiisu raafala ka ta'u karaa itti amananii fi yaada itti amananiif qabsaa'utu karaadhaa jedhee amanaani. Yeroo baay'ee Oromoo keessatti wanti agarru ispeeshaalii haala kanatti wanti agarru akka namaaf qabsaa'anii mufachuutu jira. Maqaa nama dhuunfaa yookiin maqaa nama murnaa kaasanii balaaleffatanii kanaaf sababa qaama biraa himatanii nama biraa himatanii faca'uutu jira. Kun bu'uuraan dogoggoraa jedhee amanaani. Maaliif namni qabsoorraa nama dhoorguu danda'us hin jiru. Namni qabsoo hayyamaanillee nama hayyamu hin jiru. Oromoon kamuu qabsaa'uudhaaf mirga qaba. Bakka itti qabsaa'uu danda'uu fi yaadni inni jalatti qabsaa'uu danda'u isumatu beekaa jechuudha. Kanaaf kana filachuu dhiisanii yoo manatti galan ka gaafatamuu qabu warruma manatti galee jedhee amanaa jechuudha hangama kiyyaanii. Kaachirraa hafe rakkoo tokko jira. Haga ammaa muuxannoo agarre keessa gadaa tokko biyya ka bulchu dafqaan bulaadhaa jedhameeti qabsoo keessatti yeroo tokko dafqaan bulaan kuni namni ka ilaalcha dafqaan bulaa qabuu fi inni dafqaan bulaa teessoo dandeettii qabaate isa kamtu hoogganaa mormii jedhutu ture. Yaadadha namni tokko warshaa keessa hojjetaa ture. Warshaan suni bakka mukatti baqassan keessa hojjetaa ture. Yeroo dafqaan bulatu qabsoo hoogganaa jedhamu hundi keessan bu'aa anatu dafqaan bulaadhaa anatu hooggana ta'uu qabaa jedhee yeroo itti akka seenaatti yaadadhu qabaa jechuudha. Kan hundi kaasuuf maali? Mooraa qabsoo kana keessatti dhugaa akkamitti hooggana ta'ama, akkamitti nama hoogganuu danda'ama jedhamee osoo hin laalin tokko tokko hoogganuma ta'uudhaaf kan dhufutu jira. Bakka biraatitti yaadee bakka biraa of kaa'ee hooggana ta'uu immoo yoo miseensa biratti fudhatama dhabe yookiin nama maqaa balleessaa yookiin jarmaa maqaa balleessaa yookiin sababa wayii fudhatee deemaa jechuudha. Yookiin immoo maqaa biraatti jarmaa fi dhaabatti maxxansaa deemaa jechuudha. Kun akka aadaatitti baratamaa jira. Namni qabsootti dhufu nama hoogganuuf osoo hin taane kan inni qabsootti dhufu yaada ofiitiif qabsaa'uuf dhufa. Hoogganummaatti dhufuun yoo miseensi qabsootti jiru suni amantaa guutuu irraa horatee amantaa irra bulchee hoggana godhee isa filate yeroo sani qabsoo hoogganuu danda'a jechuudha. Achirraa yoo haa tokkomnu jedhamu yoo haa walitti dhufnu jedhamu dursa kanamaa dhufu qabsaa'uu osoo hin taane yeroo walitti dhufan bakka ofii aangootti qabatan yookiin immoo bakka ofii of kaayan
sammuu keessa kaayataniiti waa tokko haasaa waan ta'eef yeroo walitti dhufan ajandaan guddaan qabsoo dhimma qabsoo uummataa ta'uu jechuudha. Eenyu isa ta'a eenyu wal qabataa ka jedhumatti yeroon gubataa jechuudha. Yeroo qabsoo kana keessatti wanti agarre tokko jechuudha. Namni akka kana keessaa bahee gaafatamni qabsoo keessa akka dhufu hayyama miseensaatiin ani immoo kan qabsoo kanatti dhufu wareegama narraa eegamu akkuma nama tokkootitti bahuudhaaf saba kiyyaaf kaayyoo kiyyaaf bahuudhaaf qabsoo kana makamaa jedhee kanarraa of fageessee yoo dhufini miseensi amantaa namarratti gatuu hin danda'u. Kuni rakkina tokkoomuu keessatti faca'uu keessatti haga ammaa qabsoo kana keessatti agarree jechuudha. Tokko tokko immoo daangaa tolfatee bakka itti galu maxxanee achirraa asii kan namni akka itti hin dhiyaanne namni akka itti qabsootti isaa wajjin makamne ofirraa faccisus hin jiru jechuu miti. Kun beekamaadha jechuudha. Walumaa gala rakkoon guddaan mataa namaa bira jira jedhee amanaa jechuudha. Mataa namaa bira jira yoo jedhu rakkoo qabsoo keessa jiru qabsoo keessa jiraachuudhaan furaa deemama malee qabsoorraa faca'aa qabsoorraa fagaachaa wanti furamu hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee quba namatti qabnaa jarmootatti qabnaa garuu immoo ofitti qabutu karaa na fakkaata. Maaliif yaada ofiitiif qabsaa'utu nama baasaa bakka itti qabsaa'anni ofii fudhachuutu nama baasaa achirraa hafe namni nama hafeerus ta'ee qabsootti hafeeramu waan jiru irratti fakkaatu kana bifuma kanaan hubachuun gaariidha jedhee amanaa jechuudha. Gamtaanis kanaan mirkaanaa gamtaa Oromoo jennu Oromoo keessa fedha garagaraatu jira. Akka namaatitti illee akka murnaatitti illee akka hawaasaatitti illee fedhatu jira jechuudha. Fedhi kun immoo waan nuti hawwinu kana daddafnee akka agarreef gufuustaa karaa biraatiin immoo miidhaa inni fidu yoo hubatini nama biraati irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf faaruu qofaan tokkummaa waan dhufu natti hin fakkaatu. Hawwuu qofaan tokkummaa waan dhufu natti hin fakkaatu. Tokkummaan dhufu yeroo baay'ee akkuma jennu kaayyoo ofiitti amanan jarmaa ofiin na fakkaata jedhanii itti amanan wajjin yookiin immoo ofiin jarmaa tolfatanii jechuudha. Gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf dhugatti socho'uu yoo danda'ame jarmaa biraatirraa adda ta'anii adda ta'uun maqaa baafachuu miti. Gaafii jarmeenni biraa hin kaasin gaafii uummata Oromoo humni biraa deebisuu dadhabe deebisuudhaaf yoo dhugatti uumame malee anillee hayyu tureedha jedhanii asii achi deemaa waraqaa barreessuun asii achi deemanii bakka garagaraatti fakkeessuma jechuudhaaf tapha ijoollee taphachaa ooluun waan gatii qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Kanallee ilaallee hayyu turee Oromoodhaa 4-5 ta'ee maaloo ta'ee ka jennu kuni bu'uuraan isaan madaaluu qabna. Waan isaan ofiin jedhaniif otoo hin taane wanta isaan akkas ta'aniif sirriitti beekanii wanta isaanii namni gurra kennuuf yoo dide hojii ijoollee hojii daa'imaa ta'uu ifatti afaan banatee yoo itti hime wal beekuudhaan yoo harkifamuu baate faayidaadhaan yoo harkifamuu baate jibbaansaa yoo nama biraa waan jibbanii fi waan akkasii hafarsuu yookiin immoo intirestii addaa qabaachuudhaan ka barbaade kan cabsuu barbaadan cabsuudhaaf akka hireetitti nama gargaaramuu akka tooftaatitti kan laallamne ta'e dhugaa wanti akkasii Oromoo keessatti biqiluu hin danda'u jedhee abdadha. Kanaaf ani 5-6 ta'uudhaa baatee miti rakkoo miti kun hangama kiyya abbaan fedhe kaayyoo fedhe jalatti qabsaa jarmaa ta'ee deemaa yoo jedhe mirga qaba. Garuu immoo eenyutu dhugaadhaaf hakaan gaafii uummata isaa kaasee jarmaa ta'e eenyutu qabsootti jira. Moo miiruma ofiitiin yookiin fedha ofiitiin yookiin aangoo ofiitiin yookiin ergama biraatiin jechuudha. Bifa kanaan uummata qabsoorraa addaan facaasuudhaaf babbaqasuudhaaf namni akka tokko humne gochuudhaaf deemaa jedhanii madaaluun warra namoota kanaan ala jiruuti jechuudha. Hawaasni keenya guutuun akkasitti nama laaluu qabaa namnis madaalamuu qabaa. Achirraa yeroo walitti akka Oromootitti hundi keenya lakkoofsaan miti dubbiin jedhana. Lakkoofsaan yoo barbaanne yoo ofii walitti fiduu hin dandeenyu. Walitti illee oofuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Odoonni oofuu hin danda'ame tattaaffii naga ammaa godhamaa ture hedduun bu'a qabeessa ta'aa ture. Garuu kanarra ofii gara ofii nama fakkaatu gara itti amanan
deemuudhaani kaagullee akka gara ofii isaa laallatuuf inni itti amanu deemu hawachuun danda'amaa jechuudha. Kachirraa fi mariidhaa fi waan garaagaraatiin waan guddaa ta'u natti hin fakkaatu kana bifa kanaan laaluun barbaachisaadha jedhee amana. Kachirraa fi kaayyoo ganamaa maal wanta jiru dhaga'ee ture jettanii jedhanii nuti ilamee waan barbaachisa deebii galgalaa kaayyoo guyyaa kaayyoo waarii fi zaaboodaa ka jedhamu obboleessa fi haasa'uma namaatirraa dhageenya malee waan akkasiitirraa waan quba qabnus hin qabnu nuti kaayyoo dhaaba keenya ifatti lafa keenya jirra. Kaayyoon keenya biyya teenya argachuu Oromoo hangessu kun ganama moo galgala moo waaree keessa ramadamaa hin beeku akka namni itti kaayyoo ganamaa jedhu naan galle egaa Oromootu gabroomee Oromiyaatu cabee kanaaf ummata keenya hangessuu qabna ummanni keenya bilisoomuu qaba biyyi teenya bilisoomuu qabdi kanu cabsee dhufaa darbaa sirna abasharraa biyya sanitti fe'amee kan ammoo karaa humnaatiin cabsuu dandeenya malee kadhaadhaan karaa nagaatiin hin dandeenyu kanaaf qabsaa'uu qabnaa jenneeti nuti jalqabarraa qabsootti jirru kanaaf kaayyoo ganamaatiif kaayyoo galgalaa jedhanii ka addaan qoodan maal akka jechuu barbaadan baay'ee naa galuu baatullee xiqqoo haasawa ijoolleen nama harkaa ta'a waan kana biraa deemu namoonni waan kun akka hafarfamu barbaadan sababa mataa ofii qabanii maaliifi waa hunda alleenyaa keenyaa jedhanii amanu nututti abbaadhaa qabsoo Oromoo tanaa nuun achi yoo nuti eebbisin yoo nuti hin tufiniif wanti isaanii ta'u hin jiru jedhanii warra of gowwoomsantu jira. San isaanii wajji haasa'uun barbaannu Oromoon hunduu qixaa Oromoon hunduu Oromoodha amantaa fedhe haa qabaatu bakka fedhe haa dhalatu laga fedhe haa dhufu namni Oromoo keessatti guddisaa fi ilma cinaachaa ta'uu danda'u tokkollee hin jiru hunduu ilma Oromooti Oromoodhaaf qabsaa jennee amanna kachirraa fi bifa saniin laallamu waan qabu na fakkaata kaayyoon keenya ifaa jechuudha. Abbaan fedhe ka galgalaa ka ganamaatitti haramadu nuti ka jechaa jirru biyya keenya bilisaan ummata keenyaaf faayidaa kennitu ummanni Oromoodhaa ummata ofii dhimma ofii murteeffatu kan namni murteessee fodoo hin taane ka ofii murteeffatu ofii of bulchu ka abbaa biyyaa ta'u ka diinagdee ofiitti ajaju ka siyaasa ofii dhuunfatu haga ammaa kanatti dorgamee ummanni keenya kana argachuu qabaa jenne qabsaa jirra kaleellee kanuma jenne har'allee kanuma jechaa jirra borullee kanuma jennaa jechuudha. Bifa fedheen haa ibsamu namni Oromoo humneessuudhaaf Oromoo bilisoomsuudhaaf Oromoo fi Oromiyaa bilisoomsuudhaaf hin qabsoofne waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf nuti kama kennaan ebalu kaayyoo galgala qaba ebalu kaayyoo ganama qaba jennee karaman hin qabnu deebii akkasiitiifillee baay'ee waan rakkan natti hin fakkaatu. Ka sababa godhatanii dhiyeessan ibsa jaalabbaa malaati. Jaalabbaa malaa ka jedhe akka itti ibsame kanaa miti akkanattillee hin ibsine inni ka jedhe hariiroo humnoota diina saniin mormaa jiran wajjin hariiroo dhaabni kun duraan sadarkaa wal hubannaatitti ammallee namni ka dogoggoraa jiru dhaabni keenya dhaaba tokko wajjinuu jechuudha hariiroo mallattaa'e ka sadarkaa jarmaa tokko ta'uu yookiin immoo adda ta'uu yookiin immoo tumsa ta'uu dhaaba tokko wajjinuu qabaateellee hin turre qabaachaallee hin jiru ammallee jechuudha. Kana namni ofumaa akkuma fedhetti fuudhee jarmaa keenyatti akka dhoqqeedhaa faale malee jarmeenni keenya achi hin jiru. Jarmaa keenya beekuu barbaachisaa jechuudha. Waan jarmeenni keenya humna qabaachaa turre sirriitti beekuu nama barbaachisaa. Nuti kan jenne abbaa fedhee haa ta'u diina sararra namni akka darbatoottiin haa darbannu irra waliigallee jechuudha. Lammaffaa uummanni biyya sanii uummata Oromoollee dabalatee jechuudha. Hiree ofii mirga ofii waan ofii barbaadu akka murteeffatu nuti odoo irratti hin fe'in jechuudha. Humnaan odoo irratti hin fe'in ka biraallee akkuma uummata Oromootitti fedha ofii sagalee ofiitiin akka murteeffatu irratti walii haa gallu irratti wal haa hubannu jenne
kana odoo wayyaanee ni fudhatte kana wayyaanee wajjin sirrii wal hubandaa jechuudha. Wayyaanee mirga kana dhiitte waan ta'eef kan irraa baasuuf deemnillee ishiidha waan ta'eef ammatti rakkoodha. Kanaaf nuti nama kana yaadu wajjin deemnaa wajjin diinarra dhakaa darbannaa jenne kuni wal hubannaadha malee waliigaltee miti jechuudha. Waliigalanii tokko ta'anii waliin qabsaanoo jedhamu yookiin adda taatee yookiin miseensa tumsaa taatee yookiin bifa garaagaraatiin jechuudha caasaa waliin nama hidhu tokko jala jiraatte hoggana tokko jalatti akkas deemu yoo jiraate akkas namaan jedhanii jechuudha. Jarmaa keenya garuu warroonni maqaa xuqeessuu barbaadan maqaa balleessuu barbaadan wal makaanii waan nuti humnoota wayyaana irra dhakaa darbanna jedhan wajjin waliin haa darbannu jenne san hiikaa biraa kennaniif kana haasaa turani kana dameena jaalaa keenya haasa'ee jaalli jettan dogoggorteen dhageeffanne tokko kana jala muruu barbaadaa jechuudha. Humnoonni nu gaafsanii waan kana irratti wal hubanneeni har'a gara dhaaba biraatitti uf jijjiiranii jiru. Dhaabni nu gaafsanii waan kana wajjin haasa'uune maqaa jarmaa biraati waliin makamee maqaa haaraa biraa baafatanii jiru. Kanaaf yeroodhaaf sadarkaa kanarra jiru isaanii kun immoo mirga isaaniiti. Maaliif nu jarmaa tokko hin taane isaan to'achuu hin dandeenyu nu to'achuu hin danda'anii durullee karatti walii haasawaa turre diinarratti walaa gargaaruudha. Borullee wal gargaarra diinarratti hojjetame wal gargaarraa jechuudha. Homaa rakkoon hin jiru. Bilisummaa jarmaa keenyaa tikfannee kan uummata keenyaa tikfannee diina dhagaa darbachuu qofarratti hojii hojjenna namni yeroo jiraata hojii hojjenna rakkoota kan qabnu isaan qofaa miti. Dhaabilee Oromoolee sadarkaa kanatti onnatanii dhufuu danda'anii jiraatan abbaa kamuu hojii hojjenna. Dur ijjannoon keenya jalqabarraa isuma kana har'allee isuma kanaa kalees borullee isuma kana ta'a jechuudha. Kanaaf hubannoo dogoggoraatirraa ka'ame waan ta'eef bifa kanaan akka hubatamu barbaadaa gama kiyyaan gaafilee yoo irraanfachuu dadhabe. Ila bakka gaafii akka gaaffii deebiftanii isin yaadachiisu xiqqoo haalli baha Afrikaa jiru qabsoo Oromoo irratti dhiibbaan fidu jira akka jedhutu jira. Barruun barreeffatanii gaafii mareef gaafatan keessaa ka biraammoo goottan qabsoo sabaatiif jedhanii manaa bahanii warra amma lubbuun jiru gamteessuu irratti yaada maal qabduu ka jedhu tanuma kaan akka gaarii deebiftanii jirtanii hedduu galatooma. Lachirrattuu jedhee jira tarii hin dhagamne ta'a malee. Anumatu dhagayin dhagayee manni dhagayee ta'ayes jedhanii jiran dhagayanii jiran hayyee maayika gara manaa deebisa dhageeffatanii jiran galatooma. Tole sagaleen kiyya jira dhiiroo jira sagaleen kiyya sin bira yoo jiraate mallattoon itti agarsiisa. Okay, galatooma fayyaa ta'a. Egaa hayyi duree adda bilisummaa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuu ibsa bal'aa nuu kennaa jirtuuf hedduu nu galatoomii jenna. Egaa mannis gammachuu guddaadhaan isin dhageeffachaa jira. Gammachuu isaatis immoo haala adda addaatiin agarsiisaa jira. Abaaboo darbuudhaan mallattoo kabajaa guddaa agarsiisuudhaan waan akkasiitiin ibsaa jira. Kanaafuu hedduu galatoomaa jenna. Egaa gaaffii itti fufnaa warri gaaffii qabdan ammas nama sadiin barbaada. Namni sadi warri gaaffii qabdan gaaffii tokko warri qabdan okay abdii sabaa gaaffii qaba tokko lammaffaa okay namni biraa abdii sabaa gaaffii qabda. Gaaffii tokko dabarsitu yoo baay'ate lama daqiiqaa lama keessatti odoon dheeressin jechuudha. Maaliif isaan biraa dafeet isaanitti galgalaa akka ta'e nu biraatuuti hin dadhabu sanis immoo laalaa deemuu qabne jechuu barbaade kanan galatoomii abdii tiyya. Namni bira jira namni gaaffii qabu namni gaaffii qabu jira. Gaaffii qabsoo tana hin ijaarti jechaan walitti tuquudha odoon ta'in gaaffii okay yoom laataan gaaffii qabda yoom laatadha. Freedom for all nama sadi fudhadheera. Abdii sabaa yoom laataa
freedom for all. Jarri kaan immoo qabadhaatii booda tartiiban akkuma nama si waametti gaaffii keessan dhiyeessa. Abdii sabaa yoom laataa gaaffii no sorry irran deebi'a. Abdii sabaa yoom laataa freedom for all. Galatoma fayyaa ta'a. Gaaffii keessan tartiiban dhiyeeffadhaa. My free. May dhaga'amaa dhiiroo. Dhaga'amaa. Akkasi ani wallahi gaafiin qabu. Wallahi gaafiin qabu beektaa. Ammoo umrii barakaa umrii fayyaa hayyuu kiyya jeneraal Kamal Galchuutiif. Rabbi umrii barakaa rabbi haa kennuuf jeetii an galatoonfadhaa beektaa. Maaliif jennaan barakum lamaaf saddeet silaa jijjiiramni kun dhufuu baate akkuma gabraa tumamneetuma gartee shantama jeenne torbaatan booyyeen irraa kan rabbi nu baase hayya durii adda bilisummaa Oromoodhaa jeneraal Kamal Galchuuti. Kana waa takkaallee dho'isaa hin qabu akka nam tokkotti ittiin dubbadhaa beekan sodaa tokko malee jeeni dhale. Ilma waaqa guutuutiif ilma jaarraa abbaa gadaa dhale kana silaa rabbi naa fiduu baate akkanumatti umrii tiyya ukkaamameetuma gartee ajjeefnee torbaatama akkasii miti. Har'a hayyuun kiyya kun jeneraaloonni gabrummaa irraa bilisummaa ja'anii gartee fanjii Eertiraa kana keessaa biyya Itoophiyaa irraa ilaa hanga Eertiraadhaa dabran kana silaa lubbuu isaaniitti illee dabre sabiilii humaatii miti. Dila kana dabranii qabsoo lubbuu isaaniitii kannanii as ga'uun isaanii galata rabbiiti. Ammoo asiin nu ga'ee jarri. Haylu gonfatis rabbi umriha haylu gonfati hayyonni keenya haa jiraatu. Namoonni du'a ammoo seenaan hin duutu. Akkuma garuu kana galata rabbiiti waan rabbi nu garsiisu kana numaa garraa beektaa. Mataan keenya galee miilli keenya hafeellee numa jirti adeeroo. Maluwa maiki dhiifama kaa. Okay, maiki qabadhu. Okay, Abdii Sabaa galatoomi dhiifama guddaa yaada booda bal'inaan kennuu dandeessa. Yaada kee bal'inaan ibsuu dandeessa. Yaadaaf yeroo qabna oma rakkoon hin jiru. Amma warri gaaffii qaban isaaniif carraa kennuu barbaanna. Kanaafuu warri gaaffii qabdan tartiiban gaaffii keessan dhiyeeffadha. Dhiifama wajjin inni hin beekne yaaduma isaa kennachuu barbaade. Warri gaaffii qabdan freedom for all inni lammataa inni ture duratti freedom for all fi namni biraa kan gaaffii dhiyeessisaa wajjin namni biraattis jira ture. Okay, freedom for all maayikii qabadhu yoom laata jirta okay. Freedom for all itti aaniti asiin qabattaa jechuudha. Namni biraa please maayikitti hin taalina. Diimaa isinirra kaa'uun xinnoo ishii kabajaaf isin dhiisaa jirra. Isinis immoo akkasumatti jechuun yaanni keenya akka isinii galu jechuu barbaade. Maayikii gadhiisara freedom for all. Okay, coexistence galatoomii. Obbo Kamal Galchuu galatoma waan dhuftanii fi gaafni kiyya tokkodha. Power balanceedha. Amma akka beektanitti Arbanyush Gimbaarii fi Gimboota Sabaatti epidemii walitti ta'aa jira. Isin akka siyaasa uummata Oromootti
siyaasa amma ka jiru ዲቫይሲቭ ነቲ ፈካተ ጅራ በአማርኛ ላውራ ኦኬ ጥሩ የኔ ጥያቄ ግንቦት 7 አርበኞች ግንባር ወደ አንድነት መጥተዋል ከቲፒዲኤም ጋር ተከትሎ ማለት ነው ኦሌፍስ ያለው ኦሌፍ በሸኔ በኩል ያለው እንዴት ነው አንዴ ወደ አንድነት እየመጣችሁ ነው ወይስ አይደለም ሌላው በተጨማሪም ከኦሌፎች ጋር እነዛ ፓወር ባላንስ መሆን አለበት ከኦኔሌፍ ጋር ለመስራት እየሞከራችሁ ነው እንደምታውቁት ወያኔ በጣም ትልቅ ፓወር ያለው ነው እና የኔ ጥያቄ ነው ፓወር ባላንሱ እንዴት ነው ያ ፓወር ሲሆን እንዴ ሌዚ እየሆነ ነው የሚመጣው ከኦኔሌፍ ጋር እየሰራችሁ ነው የኔ ጥያቄ ነው ማይክ ፍሪ Okay, sagaleen koo dhagahame takka naa kenna. Okay, galatuma. Jalaara kenna obbo Kamal galchuu baay'ee dinqisadha. Takka carraa argadheetiin si wal dubbachuuf gaafii si gaafachuu kootiif gammachuu hamma hin geenyetu natti dhagahama. Janaarichi kennaal bootaa la kalee qabsoo bilisummaa ittiin baate akkuma beekamu jeneraal jaarraa Gadaa fi akkasuma Waaqoo guutachuudha. Kaleessa mattatoonni jechuudha maqaa isaaniitiin qabsooteen baay'ee duuba deebisaa turan. Akkuma beekamu ati kaleessa jechuudha garaa kiloofateetiin wayyaa diina wayyaanee keessa turtes sabboontoota Oromoo jechuudha karaa adda addaatiin walidannaa dhuumtaniitiin shoorri ati taataa ture namoonni hedduu ragaa ba'u yoo warra akka agartee kaleessa qabxeena tana qancarsaa banii malee namoonni dhugaan qabsotti amanan jechuudha. Wanti yeroo sanatti hojjetaa turte wanta agarteetiin hamna jedhameen ibsine diina keessa teettiin agarsiisan godhu waan guddaadha kunuu nama booz amma gaafii takkan qaba. Akeekni kee karaa agartee qeerroo bilisummaa Oromootiin walitti hidhatuu irratti nuti qeerroo bilisummaa Oromooti carraa kana laal akka carraatiitti argadhe biyyarraayi. Yeroo ammaa hulaan qabsoo ittiin deemnu nu dhibee jira. Faajjefattoonni diinaa maal jedhu? Waa'ee Kamaal yoo dubbatu Kamaal Amaaraa walii galee jira. Leencoon biyya keessa galee jira. Akkaan duriyyeen hattuun maqaa abaa'oo filatteetiin olii galla fadhii itti malee abaa'oo wayituu hin jiru. Dhaabdi teennuma tamu pidiyoo tana qabadhaa jedhanii uummata duraanii gaafa isaan dubbatan garaan keenya ibidda baasa. Nuti biyya keessaa raantai karaa malee akkatti qaahaa jirru beeyi. Kanaaf karaa kamiin qeerroo bilisummaa Oromoo kana hir'isuu dandeetta kaayoon tantee amma jedhan warra haaraa kana keessa akka qabdamu maqaasi tuulan tanas addanuu baase. Murmitti jirra. Janaartichi kenna wanta kana keessa hin galu osoo galee wanta kaleessa qabsooteen faalanitti akka hidhatteetiin isaan waliin kan booleetiin gala. Gartee warri maqaa kan kee xureessuu barbaadallee kanaan maalummaa kan kee tuqaa jira. Takka addanuu bafteettiin nuti qabsoo bilisummaa Oromoo si waliin galmaa gahuudhaaf waldeenni qeerroo bilisummaa Oromoo hulaatiin argateen itti socho'aa jira. Har'as ta'ee borus kufnee kufsuudhaaf qophiidha. Yoomiyyuu taan qabsoon akkuma kaaseen mataa hidhamte. Bootaan hin beekamte. Janaartichi ulfaata kenna. Yoomiyyuu taanaan fajraa galatoomi. Hayyee yoom laata hedduu galatoomi. Hedduu galatoomi yaada keetiifis gaaffii keetiifis.
Egaa gaaffii nama dhiyaate gaaffii lama waan ta'eef namni biraa namni gaaffii qabu qabsoo afaanii qabsoo qabda namni gaaffii qabdan namni tokko bifilee jirta bifileen duratti gaaffii qabannaa jirtuun ishee hafe natti fakkaata. Namni biraa namni gaaffii qabu jira. Hin jiru jechuudha. Kanaafuu gaaffii lamaan yaa deebi'anu toltuu xiyya. Gaaffii lamaan yaa deebisanu isa booda gara yaadatitti seennaa jechuudha. Maayikii barbaadde leencoo qabadhu. Maayikii sii gadhiise. Ayyoo koo lakki waan biraati miti nama tokko irra utaaltee abacaan lammaffaarra baase lammaffaarra si garsiise ati arguutti hin turre saniif isa si yaadachiisuu fidu gaaffiilee gara jeneraalchaan deebisini inni akka gaafatu carraa akka laattuuf jedheeti fayyaa ta'e sanumaaf. Koo na dhageette? Koo na dhageette? Okay, abacaatti fufisiin jedhe gaa kun abacaa jirta abacaa? Abacaa jirta? Takka takka mee? Abacaa jiru jechuun baafate ayyee. Qaatuma sitti barreessu jira hin arginetti fakkaataati. Tumtu galatoomii jaallannu galatooma gaafiin gaafatame humnoota waliin makamne jedhan ilaalchisee ka'ee dubbiin ijoo waliin makamuu isaanii otoo hin taane humna Oromoo hagam walitti dhufaa jira diinaan loluudhaa fi humna diinaatiin humna gituu uumuudhaa fi karaan akkasii kun gaariin ta'uu kajedhan ija gaariitiin laala gaaficha sababaan isaatis diina irratti humna guutuu uummataa qindeessanii diina kanaan yoo hin lolini humni faca'an humni hin gamtaa'in haginni diina miidhuu xiqqaadhaa kuni faayidaa garaagaraa qabaa kan jedhurraa ijuma gaariidhaan gaafii laallamuu jedhe fudha. Egaa nuti akka jarmaatitti nama sadarkaa sanitti wal dhuunfatee kaayyooma fedheef waa qabsaa'u waan irratti wal amane irratti sadarkaa saniin kan walitti dhufee gaariidha jennee amanna. Maaliif haga diina irratti dhagaa darbatan haa darbatanii san darbachuuf immoo kophaa ta'urraa wajjin ta'utu irra nuu caalaa jedhanii eega filatanii filannoo isaaniiti jechuudha. Kanaaf filannoon namaa kabajamuu fi qabaa wal amanan jechuudha, wal dhugeeffatan jechuudha, kaayyoo fedhi isaanii tokko jechuudha. Kana waan ta'eef faffaca'urraa walitti dabalamnee hojjennaa jedhanii murteeffatanii kana akka mirga isaaniitti laaluufiin barbaachisaadha. Tokko kana lammaffaa hariiroo nuti humnoota amma walitti makamne jedhan kana wajjin tanaan dura qabaachaa ture akkuma reef kaasaa ture waan jarmeenni kenna hin godhee jedhaniiti ololaa fi kijibaan deeggarsa argachuudhaa fi uummata burjaajessuudhaa fi humnoonni jarmaa kenna sana dadhabsiisuudhaa fi akka dhugaan inni deemuun kun uummata bira hin geenne uummanni hubanne gochuudhaa fi isaan facaasanitu namaa guuge kaachirraa fi nuti akkuma irra deebi'ee haasawaa jechuudha. Waliigaltee takkaallee waliigaltee jechuun beektanii walii mallatteessuudhaan sirnaawee akka jarmaa lamaatitti jechuudha waan xumurate yoo jiraate bifa saniin waliigaltee qabu jedhamee ilaalama. Achirra darbeetuun isaan amaara galanii yoo jedhani namni keenya yoo amaara jedhanii hin rifata hin baqata hin shakka kanaafi kana jenneeti akka namni isaanii wajji hariiroo godhanne yookiin isaanii wajji hiriirre Oromoo irraa baqachiifnaa jedhanii faashinuma dullachaa dur ittiin nama dhuunfaallee beekuun akkasii jedhanii maqaa itti walii baasaa wal xureessaa deeman faashina dullacha durii hordofaa aadamachirraa maddee jechuudha jarmaa keenyatti illee kafaalame.
kun nummiine jechuun dandeenyu maaliif bakka jarmeenni keenya hin jirre dalagaa harka jarmeenni keenya keessaan qabnetti jarmeenni keenya maqaa hedduutu balleeffamaa ture. Kana warroonni godhan akeeka qabu. Namni baay'een immoo hubannoon ala maqaa balleessiif olola namaa kana yookiin warroota jarma ofiin jedhan yookiin murna ofiin jedhan yookiin namoota waan kana facaasan burjaajahee akka jiru hin beekna. Nuti ganuu akkuma irra deebinee ibsinee diinarra dhakaa nama darbatu jaartallee borullee dhakaa darbannaa kun waan fooyyeen qabu jechuudha. Kana namni jala muree deemuu qaba. Wayyaanee dadhabsiisumatti namni qooda kennoo jiraate kaayyoo keenya akkuma jirutti fedhi nuti hawwiin nuti Oromoodhaaf qabnu akkuma jirutti kifamee nama kana kabajee jechuudha. Odoo kana daangaan darbin dhakaa darbachuu wayyaanee irratti nama olii galuun yoo jiraate borullee dhakaa darbachuu irratti rakkoo kan qabne ta'uu ifatti ibsuu barbaanna. Kaachirraa nuti kaleessa olii galteen qabnu har'allee olii galteen diigamellee hin jiru. Kana jala muruu qabaa jechuudha namni sirriitti beekuu akka qabu. Isaan walitti makamaniidhaa fi hariiroon keenya kaccite hin jiru. Isaan waliin makamanuu baataniifis hariiroon nuti wajjin qabaachaa turrellee akka jarmaatitti hin jiru. Reefu waan isin hin jedhe sanii jechuudha. Diinarratti dhagaa darbannaa wayyaanee dadhabsiisu irratti tooftaadhaa haga kufu wayyaanee boodammoo uummanni waan ofii fedhu akka murteeffatu walii kabajnaa kana isin jedhee beekumnoota kana duwwaa osoo hin taane har'a aangoo qabateera. Aangoorra jiru kuni yoo uummanni Oromoodhaa waan fedhu haa murteeffachutti amanaa jedhee ka dhugaadhaan fudhatu taate kanamaa amantee jennee turan dhaabbannu jechuudha. Kana amanuun kee gaariidha. Garuu immoo akkanatti fedha uummata kanaa hojiitti geennaa jennee waliigaluu qabnaa jechuudha. Gaafa kana waliigalle uummanni keenya immoo waan isaaf ta'uuf fi barbaadu beeka waan ta'eef hin murteeffataa jennee amannee boonnee haasofna waan ta'eef abbaa kamuu ka sodaannu hin qabnu jechuudha. Kana ifatti namni jala muree haasa'uu qaba. Kaachirraa kun propoogaandaa warroota Oromoo qabsoorraa baqachiisuudhaaf yoo isaanii dhaquu baate bakka ofii isa fakkaatuuf itti amadu deemee akka hin qabsoofne gochuudhaaf manatti qabuu yookiin facaasuudhaaf ta'e jedhanii dalaganirraa dhokkee dhufe kuni kana bifa kanatti namni akka hubatu barbaada. Ka tokkoomuu Oromoodhaa uummata Oromoodhaa diinaan humna wal dura dhaabbatu jabaa uumuudhaa nu ammallee karaan itti amannu namni taa'ee haasa'uu duwwaan yaada kennuu duwwaan oduu akkana ta'e jechuu duwwaan wanti dhufu hin jiru. Doorsa ofii isaatii bakka itti amanu yaada itti amanu jarma itti amanu biratti qabsaa'uudhaan kuni dhufaa. Kaachirraa hafe ta'aniituma Oromoo gamaa gamana akka horii walitti oofuudhaaf namni barbaadoo jiraate yoomiyyuu itti milkaa'uu hin danda'u. Kana muuxannoodhaan hojiidhaan agarree jirra. Rakkoo kana furuudhaa fi karaa hin jiru jennee nu akka jarmaatti kan itti amannu anillee namni kamuu jechuudha. Waan itti amannuuf qabsaa'u duwwa. Taa'uu odoo hin taane mana galuu odoo hin taane yoo qabsorraa qooda fudhatan bakka itti amanii fi karaa itti amanii yoo qabsaan. Kan murtee kennu uummata deeggarsaan mul'ataa jechuudha. Kun immoo namni uummata Oromoo biraa deeggarsa hin qabnee fi dadhabaa deeme ofii fedhaa fi gaafii Oromoo hin kaasin waan ta'eef deeggarsa hin arganne ofiinu badaa deemaa jechuudha. Dadhabaa yeroo tokko miidiyaa qofarra dhagaamee san booda dhabamaa deema ofii isaatii ajandaan isaa ofiin cufamaa deema. Kana gochuu kan danda'amu immoo yoo namni bakka itti amanuu fi yaada itti amanutti qabsaa'uudhaaf biraa deeme malee akka isaan barbaadan kana raasama taa'ee namni tokkummaa waan jedheef tokkummaa Oromoo akka hin dhufne yeroo meeqa jala mudee haasa'aa jirra. Har'allee kanuma haasofnaa boruufillee karaan kanumaa jennee amannaa jechuudha. Kabraa nuti dargaggoota Oromoodhaa biyya keessa qabsoo godhaa jira wajjin hariiroo jabaa qabna. Har'aa miti jechuudha. Uummata Oromoo biyya keessa qabsoo godhu wajjin hariiroo kan uummachaa jiru. Sochiin kun guddaan biyya keessa jira. Uummata keessaa hojjetamaa, uummataan geggeeffamaa achi keessa jira humni kun waan ta'eef maqaa propoogaandaa kijibaa baasnee nuti kan ittiin nama ala jiru dogoggorsuudhaa fi hafarsinu hin qabnu. Hin yaadadhaa gaafa dhaabni keenya Afrikaa kibbaatitti sababa kubbaa naannoo sanii geggeeffamu sochii inni godhe humnoonni meeqa baaraganii alaabaa keenya suuraa nama jarmaa kanaa
maxxanfatanii kijiba guddaa addunyaa kanarratti isaan kijibaa turani namni arge har'allee olola biyya keessa sochii godhamu kaasanii itti ololan kana namni amanuu jiraate mirga isaati nuti rankaa yalle olola kanarraa fagaatanii garuu karaa qabsoo dhugaadhaa yoo deeman yoo hojjetan waan barbaada hundaa argachuun hin danda'amaa jennee amanna. Kanaafillee nuti ololaaf otoo hin taane qabsoo keessaa dargaggoon qoonni nu fudhachuu qabu olaanaa ta'uun beekamaadha. Qaama hawaasaa guddaanillee qaama kana immoo qabsoorraa qooda fudhachiisuudhaaf nuti haasaa waltajjii kanaan otoo hin taane irratti bu'uureffannee hojjetaa jirru. Sochii jarmaa kanaallee diina keessa ta'anii warri hojjetaa jiran warri gaggeessaa jiran dargaggoota. Kuni seenaan guyyaa wanti nu hawwineef barbaanne kun galma ga'e Oromoo hundatti ga'eef ta'u ta'a. Kanaaf ololarraa adda baanee hojii hojjechuu qabnaa. Nama ala kanaa dogoggorsuudhaaf weebsaayitii irratti fotoo maxxansaa ooluun asii achi walitti qaarmanii bifa akkasiitiin propoogaandaa oofuun tarii namni barreessu jireenyi isaa biyya alaati yeroo hunda barreessuudhaaf yeroo qabaachuu mala wanta akkasii kana akka tooftaatti fudhatanii akka waan hojiidhaatitti illee laakkaanii hojjechuun danda'ama ta'a. Riyaalitii lafarra jiruun garuu yoo wal namaan simne dhugaa lafarra jiru yoo wal namaan simne booda deemee akkuma reef jaalli kiyya jedhe 70 ajjeefne 90 ajjeefne namni irraa fudhachuu dide tana hundumtuu akkas ta'a. Kun yeroo ofiitti ka ta'u ta'a. Kanarraa fagaatanii hojii hojjechuutti amanutu karaadhaa. Nuti bu'uurri keenya dargaggoo Oromooti, hayyoota Oromooti, qotee bulaa Oromooti, hojjetaa Oromooti, hawaasa Oromoo hundarratti jarmeenni kun hojii hojjeta waan ta'eef kana bifuma kanaan hubatamuu qabaa. Qaamota kana hunda tolitti dhufee waan Oromoon barbaadu kana galmaan ga'uu danda'a jennee amanna. Gaafa biyya jirullee kanumarra hojjetaa turre har'aallee akka jarmaatitti kanumarratti hojjetamaa jira. Kanarratti shakkiin jiraachuu hin qabu. Galatooma marii injifannoo fi milkiidhaa akkasitti ta'u hawaa asumarratti nagatti isin jechuu barbaadaa jiraadha.